Okay, hordoftoota Amii Sabakoo TUBE kunoo ammas deebinee wal arginee jirra. Yeroo darban barnoota dhimma garaagaraa dhimmoota teknooloojii garaagaraa irratti wajjin baranneerra akkaataa itti fayyadama wantoota garaagaraa jechuudha. Afaan Oromoodhaan waan hedduu irraa baranneerra, keessattuu ijoolleen keenya afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu danda'an, ijoolleen afaan Oromoo dubbatan yeroo baay'ee wantoota garaagaraan akka isaan rakkatan waan an arguuf afaan Oromoodhaan wantoota garaagaraa barsiisuudhaaf dhiyaadhe jechuudha. So yeroo darbe barnoota garaagaraa wajjin baranne hedduu isaa keessatti na wajjin turuu keessan baay'ee na mirkaneessitaniittu like, comment, share gochuudhaan jechuudha. Isa kanaaf hedduu tokko sin jaaladha. Thank you isiniin jechuu barbaada. Egaa arras barnoota tokko isiniif qabadhee dhufeera, keessumattuu yeroo wantoota garaagaraa fayyadamnu wantoota taayimii keenya yookaan sa'aatii keenya save nu godhan barbaadna jechuudha. Yeroon isaas yeroo akkasitti ga'ee ta'ee fi namni kamiyyuu yeroo nuti teknooloojii duukaa deemee taayimii isaa save godhatee gara hojii isaatti bobba'a jechuudha yeroon isaa. Innaa kanaaf moobaayilii keenya yeroo fayyadamnu, kompiitara keenya, laaptooppii fi wantoota garaagaraa yeroo fayyadamnu akkaataa itti fayyadamaa wallaalurraa kan ka'e yeroo baay'ee wantoota birrii hedduudhaan, qarshii hedduudhaan binnee harka keenya irratti baannu mana keenyaa qabnu jechuudha. Itti fayyadamu wallaalurraa kan ka'e wantootuma tokko lamatti fayyadamnee saampiiliidhaaf baannee deemna jechuudha. Inni kun dogoggora cimaadha. Kanaaf afaan keenyaan akkamii walirraa barannu kan hin barbaadeef isa kana. Har'as appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii hedduu isin fayyadudha. Baay'eetti gammaddu jedheen abdadha. Namoonni yeroo tekstii garaagaraa walii barreessinu harka keenyaan taayippiidhaan jechuudha teenyee barreessuudhaaf yeroo nutti fudhata, keessumaa tekstii dheeraa ergaa hedduu dabarfachuudhaaf. Fakkeenyaaf dhimmoota biiroo keessa dhimmoota biiroo hojii garaagaraa yeroo hojjina ta'e gara tokkorraa gara tokkotti yeroo waan tokko barreessinu jechuudha. Dhimma dhuunfaa keenya haa ta'u, dhimma hojiif haa ta'u, dhimma kamiifiyyuu haa ta'u, dhimma dirjiitii kamiifiyyuu haa ta'u yeroo waa barreessinu taayippii tokkoon teenyee barreessaa ooluun sa'aatii keenya baay'ee fudhata jechuudha. Kanaaf malli haaraan argame appilikeeshiniin ajaa'ibaa kun maalirree kan jedhuu fi wanta nuyi sagaleedhaan dubbannu ituu harkaan hin barreessin jechuudha. Sagalee qofaan wanta nuyi dubbannu gara tekstiitti yookaan gara barreeffamaatti nu jijjiira jechuudha. Waaw, waan ajaa'ibaati. Kanaaf yeroo ergaa keenya hammamiyyuu haa ta'u dabarfachuu barbaannu yookaan namootaaf bifa miseejiidhaan erguu barbaannu, noormaalii appilikeeshiniin kun waan nama dhibu keessaa sagalee isin ergaa yoo barbaaddan tekstiitti isin jijjiiruu danda'a jechuudha. Kana lamaan isaatti fayyadamuu dandeessu. Wantoota garaagaraa yeroo namootaaf erguu barbaaddan, biiroo garaagaraaf dhimmoota hojiidhaaf erguu barbaaddan gaa karuma salphaa harka keessaniin hojii kan biraa hojjetachaa asirraa oppiin gootanii jechuudha. Appilikeeshinii keessanii afaanii yoo haasoftan sinii barreessaa deema taayippiidhaan jechuudha. Hamma dhumaatti sinii barreessaa deema. Harka keessaniin hojii kan biraa hojjechaa afaan keessanii immoo tekstii barbaaddan dogoggora tokko malee sinii barreessa jechuudha waan nama dhibu keessaa. Kanaaf appilikeeshinii kanatti akka fayyadamtan akka hedduutti gammaddan baay'een abdadha. Gara appilikeeshinii sanaa dhaqnee wal wajjiniin hin baranna. Yeroo gara appilikeeshinii sana sin geessu steeppii ani deemu kana duukaa hordofa. Egaa amman yeroo keessan qusachuudhaaf buufadheen jira ofii kootii Play Store keessa galee jechuudha. Moobaayiliin nama kamiyyuu Play Store kan jedhu appilikeeshinii of harkaa qaba. Play Store kan jedhu sana keessa galaati si'a tokko write SMS by voice kunoo harka dhumaa kanarratti kan argaa jirtan jechuudha. Kunoo appilikeeshinichi isa kana fakkaata. Write SMS by voice kan jedhu kana search godha. Sana booddee sinii fida jechuudha. Gaafa inni sinii fidu isa versionii guddaa qabu jechuudha. Isa sana install gootu jechuudha. Install gootu steeppii an deemu kana duukaa deemtanii yoo hordoftan isin fayyada hedduu waa hedduullee walirraa baranna jechuudha. Okay, ani taayimii keessan qusachuuf waan hin buufadheef ergi buufattanii booddee kunoo oppiin goone keessa galla jechuudha. Amma gara barnoota sanatti daayirektii haa darbinu. Kunoo bifa kanaan nuu fida jechuudha. Yeroo barannu irra keessa garaagaraa irraa kanatti kan jiru kunoo siitiingoota garaagaraa qaba. Inni kun siitiingoota kana sirreeffachuu dandeessu, dubbistanii bira geessuu dandeessu. Taayimii keessan sinii qusachuu jecha waan hedduu isaa keessan galu jechuudha. Kanaaf garaagaraa irraa kanarratti impoortaantii kan ta'e tokko tuu kan jedhu jira. Kunoo tuu jechuun nama nuyi erguu fi barbaannu sana yookaan immoo qaama nuyi erguu fi barbaannu sana lakkoofsa bilbilaa haa ta'u wantoota kan biraa asitti barreessina jechuudha. Garaagaraa irraa kanatti iddoo sanatti barreessina jechuudha. Tuu isa jedhu kanarratti lakkoofsa bilbilaa barreessitu kanatti abbaa barbaaddan jechuudha. Lakkoofsa kana akkas jettanii
barbaaddan barreessitu nama erguu fi barbaaddan sana jechuudha. Yoo barbaaddan sana ergi barreessitanii booddee kuno kanatti kontaaktii illee isiniif fiduu danda'a jechuudha. Kontaaktii kana jala galtanii illee select godhachuu dandeessu. Maqaa namaa 09 ergi search gootanii booddee maqaadhaan illee dafee isiniif fida. Taayimii keessa kun isiniif qusata. Sorry. Inni kan biraan gara jala kana dhuftan kun iddoo kanatti message text kan jedhu barreeffamee jira. Message text kan jedhu kun iddoo isa nuyi sagaleedhaan dubbannu inni immoo irratti nu barreessu. Barreeffamoota amma 1000 hedduutti nu barreessuu danda'a. Wanta murtaa'aa miti jechuudha. Wanta daanga'aa miti nu barreessuu danda'a. Wordii hedduu. Isa kanaaf maal goonaa? Yoo asuma irratti fayyadamne tekstii normaalii moobaayilii irraa moobaayiliitti walii erguu barbaanne yoo ta'e asuma irratti walii ergina. Yoo immoo sagaleedhaan dubbanne taayimii keenya qusachaa jechuudha. Tekstiitti nu jijjiiree booddee miidiyaa garaagaraa irratti poosti gochuu barbaanne yoo ta'e miidiyaa garaagaraadhaan walii erguu barbaanne yoo ta'e immoo maal goona? Iddoo kanatti barreessinee ergi maal jennee booddee iddoo kanatti yoo kanatti cuqaasnu koppii kan jedhudha. Koppiin jira kunoo koppii kana fuuneetu dhaqnee lafa barbaadnu sana irratti peeste goona jechuudha. Kanaaf FB garaagaraa irratti wantoota garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtan irratti barreeffamoota garaagaraa fayyadamuu yoo barbaaddan taayimii keessan qusachuudhaaf asirratti sagaleedhaan wanta isin haasoftan tekstiitti isin jijjiira. Tekstiitti erginni isin jijjiiree booddee isin immoo asirraa koppii ergi gootanii booddee mallattoo kana gadi qabdanii deemtanii iddoo sana irratti jechuudha peeste gochuu duwwaadha jechuudha. Isa kanaaf hedduu tokko isin fayyada kun hedduu tokko isin gargaara. Kanaaf tekstii kana harkaan barreessuurraa gajjallaa kan mallattoo bifa rikoordii kan qabdu kanatu jirti. Kun isa mallattoo argamu kana jechuudha. Isa kana irratti erga cuqaastanii booddee wantoota jechuu barbaaddan jettu. For example amma naasii screen irraa waan waraabaa jiruu fi sagalee irratti sagalee waan waraabnee fi cheekii isin gochuu danda'u. Seentanii cheekii gochuu dandeessu. In hojjete akka inni hojjetu illee koomentii irratti naaf mirkaneessitu jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Appilikeeshiniin kun baay'ee appilikeeshinii jaallatamaadha. Namoota hedduutu itti fayyadama. Kanaaf kana irratti ergi cuqaastanii booddee kunoo akkanatti cuqaastanii bifa kanaan isinii fidee ergani mallattoo wayii sagalee wayii isinii kennee booddee waan jechuu barbaaddan jettanii barreessitu jechuudha. Amma tu'aan iskiriin irraa rikoordi gochaa hin jiru ta'ee san haasa'aa jiru kana sin duukaa jechuudha. Gatiin itti bu'ee rikoordi kunoo mallattoo diimaa kanarra kaa'ee jiruu fi naa waraabaa jira ture jechuudha. Gatii rikoordi irra hin jiruuf iskiriin irraa rikoordi waan hin danda'amneefidha. Sana booddee maal godhaa? Akka haasoftaniini isa booddee seevettu seevii isinii fida. Sana booddee tekstiidhaan kun asirratti bareechee hamma kanarra guute isinii barreessa. Sana booddee erginni isinii barreessee booddee iddoo kana wantoota inni isinii barreesse sana fuutanii miidiyaa garaagaraa irra kaa'uu dandeessu jechuudha. For example gatiin sagalee gatii waraabaa jiruuf sagalee gatii naa waraabnee fi ituu amma sagalee waraabaa jiru ta'e Amii Sabakoo TUBE ituun jedhee akkanatti naa barreessa jechuudha. Okay, akkanatti naa barreessa jechuudha. Iddoo kanarratti isan sagaleedhaan jedhee yoonni akkanatti naa barreesse akkamittiin gara miidiyaatti deebifadha kan jedhu isiniin argisiisa. Okay, isa kana koppii godhee eessan geessa. Kunoo harka keessan gadi irratti qabuudhaan kunoo kana ergi gootanii mallattoo kana arginu ta'ee booddee koppii kan jettu iddoo kana jirti. Koppii kanatti buutu sana booddee as keessaa baatanii gara miidiyaa barbaaddanii deemuu dandeessu jechuudha. Sorry. Okay, FB'n deema fakkeenyaaf gara FB'n deema. Okay. FB ergin deemee booddee iddoo kanatti poosti gochuu barbaadu kun iddoo kanarraa what is your mind kan jedhu kana jira. Iddoo kana keessa ergin akka kanatti galee booddee duri san asitti taayipii harkaan barreessaa oolu ganaa ergoota hedduu san ganaa barreessaa oolu peejii koo jalatti haa ta'u FB koo jalatti amma sanarraa daayirektii sagaleedhaan dubbadhee sagalee gara SMS'tti jirradhee asirratti fidee koppii gochuu duwwaadha jechuudha. Waaw yeroo keenya baay'ee qusata. Iddoo kanarratti amma siyoon gadi qabu paste mallattoo jedhu kana fida. Kunoo paste gaafa godhu kunoo kanatti Amii Sabakoo TUBE kan jedhu kana fida. Kanaaf already maal gochuu duwwaadha kan irra jiraatu jechuudha. Gajjallaa kanarraa fuudhee akkanatti dan jechuun irra jiraata.
sana booddee kunoo iddoo kanatti barbaaddan suuraa garaa irratti fayyadamtanii booddee akkuma isin argaa jirtan kunoo FB korratti Amii Sabakoo TUBE Sagalee gara kanatti nu dabarseera namoonni koppiidhaan gara tokkotti iddoo tokkorraa koppii gootan iddoo biraatti paste gochuu hin beeknellee asumaan bartanii darbitu jechuudha kun haala nama ansin argisiise kanaanii appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati waaw ammuma buufadhaatii itti fayyadama keessattuu erga garaa barsiisa garaa biyya keessaa biyya alaa teessanii waan hedduu miidiyaa garaa irratti fayyadamuu barbaadan tekstii barbaadan jechuudha waan dheeraa peejii hedduu bifa kitaabaallee kan fakkaatu jechuudha akka kanatti sagaleedhaan barreessitanii kaatanii gara kanatti koppii gochuu dandeessu Telegram WhatsApp email Viber waan garaa irratti gadhiisuu dandeessu jechuudha appilikeeshinii ajaa'ibaati waan hedduu namatti tolu tokkodha jechuudha isa kanaafi barnoota guyyaa har'aa kanatti hedduu akka isin gammaddan hedduu tokko nan abdadha appilikeeshinii kan biraa dhimmoota kanneeniif kana fakkaatan hedduu sana isin dalagan appilikeeshinii keessan dalaguu yoo didellee maal gochuu qabna kan jedhu appilikeeshinii keessan sana akkamta akka sirreeffachuu qabdan isin dalaguu yoo ta'e isa kanaaf illee sinin barsiisa dhufee jechuudha barnoota kanallee dhuftanii akka irraa barattanii fi waan tokko duwwaan sin gaafadhaan namoonni haaraa taatan maamila hin ta'in kan jirtan ammuma deemtanii Amii Sabakoo TUBE kan jedhu loogoo irra kan argitan sana search gootu sana booddee subscribe mallattoo jettutti gootu mallattoo subscribe itti argitanii booddee sana booddee mallattoo bilbilaa kan fakkaatu isin dhufti mallattoo bilbilaa sana cuqaastu all kan jedhu irra yoo gootan bifa notificationidhaan barnoota asii gadhiifamu direct dhimmoota garaa irratti asii gadhiifamu afaan oromoodhaan direct dhufee isin dhaqqabachuudha keessumattuu dhiifama ijoolleen keenya afaan oromoo dubbatan hedduun isaanii itti fayyadama wantoota garaa wallaalurraa kan ka'e baay'ee warra rakkatanii fi namoonni quuqama kanaa qabdan yoo jiraatan afaan kana kan dhageessaniif kan barreessitan ijoollee keenya kanaaf share godhaa isaan dhaqqabsiisaa maatii Amii Sabakoo TUBE isaan godhaa maamila Amii Sabakoo TUBE haa ta'an irraa haa baratan walirraa baranna waan hordoftaniif hedduu tokko galatooma barnoota kan biraa qabadhe hanga dhiyaadhutti hanga sittuu nagaan naa tura isiniin jaalladha.